itti gadi roobi. Intaw musinnaadha kun. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii maatiin wal haa barru hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa beeraaf manni isin wajjin haa jiraatu isiniin jenna. Har'a viidiyoo bareeda tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Inni illee maal inni chaalenjii tapha bareeda isaa qabannee dhiyaanneerra. Inni sun maal seetan? As keessa akkuma argitan birrii fi doolaara jechuudha. Akkasuma waraqata qullaa as keessatti marree kenneerra. Kunoo akkuma argitan ol haraa jirti yoo booda haruu baatte doolaaraa fi birrii fi argitee waraqata qullaa kana maal goona kobbeewwan kanneen jala kenna kobbee kanneen jalatti in kenna kobbeen kun isaa 12 waraqanni duwwaan isaa 6 birriin immoo hanga isaa dhumarra isinitti himna hagam akka ta'e akka amman dubbannu birriilleen gosa garagaraati innillee isaa 6 isaa gosa 6 azzala jira jechuudha. Azzala kenne maal goon nama tokko ija hiinaa fakkeenyaaf ani najaa ija yoo hidhe birrii kanniin kobbee kanniin birriin jala jirti wal jala dabarseet wal jala jijjiireet sanbooda ija irraa hiika kobbee sanniin ol qabdii waan achi jala argat ni fudhatti jechuudha. So dhumarra maal inni hagam akka fudhate namu waraqata duwwaallee yoo fudhate doolaara takkallee yoo fudhate haga fudhate san dhumarra isinitti himnaa jechuudha. Dhumarra baay'ee fudhate sun mooyateera. Kanaaf isin immoo haarawaa yoo taatan viidiyoo kenna yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo kenna immoo yoo isinitti katolu ta'e YouTube qofa irratti osoo hin taane social media gadda fakkeenyaaf Facebook irratti share gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jenna. Wal haa guddifnu, nu hordofaa hogurta kan deemina nu waliin ta'a. Ayyee akkuma argitan kunoo jalatti guurreerra kamtu kamiin jala akka jiru ammaaf hin beeyna yoo ija hidhame namni ija hidhame sun yoo deebi'ee ija banatu kamtu kamiin akka jala akka jiru hin beeku jechuudha. Maaliif wal jala daddabarsina waan ta'eef eenyutu duraa deemu? Ati deemi. Maal afaan anamaa filattee? Si wayya. Ani takka fuudhee sanbooda waan fudhadhe yoo waraqata qullaallee yoo ta'e dharanarratti dalagii qofa naa eegaa isin akka dharanarratti hin dalayne namni ammaa kun hin beekamu beekta ija na hiitee waan isin na gootu hin beeku isin immoo du'aayii naa godha du'aayii gochuun dagatina. Ready? Ani jumbeku wallahi beku. Aye geessitere? Ya geess. Mana cuftere tere. Okay, sirrabanu. Narraban yaw tokko man. Narraban. Anu beku. Aye. Ndida. Amma na gudu aye. In fuda yada. Tokkocha fuda. Kas daf. Bismillah bismillah ya rabbi nagarga ya rabbi nagarga ya rabbi nagarga Allah Allahu akbar achuma kaayat imbani boda bantaate. Okay aye it's good. Oh bismillah Dura naik di mana muda? Embe kulas. Ara naik ikan lagi. Oh, kasih mana kamu deh? Auzubillah wallahi takati mani. Kunyo bida. Bismillah, umam. Tam tu nak beri di bayang, tu nak beri di kawasan. Apa?
Achi garas kaa'e. Wal qixa jirra. Garas kaa'e. By the way amma ija nu hidhuun barbaachisu maaliifi as keessa bakka kam iyyuu hin beeknu ba'a. Okay, Hin beeknu waan ta'eef hin beeknu. Anatu mixi godha. Dabareen kee waan. Mixi godhuu hin dandeetta maaliif hin beeknu qaama. Seriously. Yeah, serious. Dhugamatti amma maaliifi anuu hin beeku isheelleen hin beektu amma. Kobbeellee wal fakkaata waan ta'eef. Haqaan deemaa irraa. Waan ta'eef hin beektu. Ayyee taraan tiyyaa miree. Arabbiin qabda. Waan itti gadi roobi. Hin ta'u musinnaadha kun. Maa rabbiin kadhachuun. Gee. Okay. Tamana aantu tana fuudhuu laata. Meeta minnaawe. Ni maaltu na galchi. Hara jaarti tiyya waan haafiti. Bismillah. Ittuma kaan. Omaan jedhe. Agama gargate. Waa argadhe. Okay, an. Mixing gootu. Tokkoma omaa mixi godhe ibsaniin sanuma. Osoo mixi goonu yoo tokko ka jalaan kan mul'atu ta'e ija hiina deebinee nama san jechuudha. Aranga. Fuudhi. Akka fuudhi jedhe warri kun. Ol qabi ka. Wal qixa guys. No. Wallahi waan isin argattu argitani. Allah. Wal qixa jirra. Dhumarra. Wal qixaa miti. Waan guddaa argate. Wal qixaa miti. Wanti ta'e immoo qixaatiin hin jiru malee na fixxisira. Okay, deem. Oh, mixi sii godhaa maali? Mixi illee godhuu baattumaa saneessanuma. Kasaare yaada. Hin beekamu. Allee honnaa jechuun qabdu. Maaliif beekta kasaartee baattee? Allahu akbar. Yaa Rabbi na gargaari. Mee naaf haa qoon. Haafa'iinaan wanti isinii dhaawuu yoo jiraate haafa'iina. Ani haafa'eetiniin waan an argadhe. Anammoo kana kobalchiise hin haafayaa qoy jedhee itti dambiire. A'uuzu billah. Maal ta'ee jiru? Kobbima keessa dhiisuu qabdaa bara. Lakki tokkuma maaliin godha maali booda isaanitti muu kiyyan oolu. Hayyanaa maktamoo hin fuudha. Hin haafamoo hin fuudha. Haafayatillee anuu haafa'eedha. Hinaafa'inaa wallah waan rabbi isinii kenna alhamdulillah atame isinii aantu fuudha amma. Rahmatulla. Fixeeyyu bara nuu keessa. A'uuzu billah. Ilaafuuf ta'e. A'uuz. Alhamdulillah. Okay. Maali yonnaani mo'attu keeti? Icciitiin isaa maali? Hin beeyti laata? Icciitiin milkaa'ina keetii maali? Waa ittonnaa jedhettaa? Icciitiin milkaa'ina keetii maali jechuudha? Anumaa milkaa'e milkoomne kiyya waan beeku takkatti hin qabu. Allahu akbar. Ammallee haafa'u? Hin haafa'u. Bismillah. Oduma waa akkatu beeka argitanii harka isaa gara deemu. Atin argita miskiina rabbi. Argita waan akka kennika. Hin mul'atu eessa? Yaa deemi garuu. Hin mul'atu. Yes! Hayyee lafa gadi godhi ka. Yes! Yes! Miskiin takkatti margateen akkana ta'e bara. Eden. Hafuuf ta'e dhabdee godhi. Alhamdulillah. Rabbi nama obsa qabu nama cadhisu laal namni tasgabbaa'ee waan hojjetu fumaani kaa. Deemi ma. Chaansiin kiyya bara magadi xiqqaate. Waraqatama duwwaa guuruu edda amma jechuudha. Allahu akbar. Ittuma deebi'aa bara faanii.
Bismillah. Kocak warna bisikin. Nama ketemu aku. Al-Baidara kau kasari. Amma lama ko manuat. Lamaan kuni. Wal kita gara-gara ta'uu qaba maaliif? Tokko gara-gara fudhanna jechuudha. Abbaa carraati. Gara-gara ta'uu qaba jennee kaanummoo. Tokkollee ta'uu danda'a beekamu baay'ee. Maaliif yaaga isaan beeknu kaaruma baay'ee. Amma deemcha dhiibnoo laaluun hin tolti lama achirra. Maa waa beekaman tas jala akka jiru. Hayyee dafi kaas. Beeku anillee. Maa akkas goota taa'i. Fuudhi ka fuutu. Bismillah. Takka lama sadii afur shan jaha Shirkii. torba saddeet. Shirkii astagfirullah. Ani yaaduma kiyya isuma lakkabuufi. Lakkoofsa lakkaara malee anuma waan argini. Kana wayii kana. Ishi san fudhadhu. Beeku akka garanaa kana fuudha. Ati kana fudhadhu. Wanti goona no. Kanaaf kana keessa namu ka dursee tuqe fudhata. Last chance. 3, 2, 1. Oh, irra deebina. Canagamamtu wanti. 3, 2, 1. Nantun harka kiyya tutte. Okay. Lakkaa'amu moo irra deebina lakkaa'amu. Ayyee irra deebitan deemaa. Ayyee tokko lama. Tokko lamatti jedha. Tokko lama sadii. Eeshi. Bali. A'udzu billah. Kanaaf si gibgibii ta'uun gaarii miti. Wow, Najib, good job. Guys, paperii lamaan kana qofa na fakkaate kan argadne. Okay. Ati dura hagama gargatti himiifne. Beekoo hin lakkoofna. Tokko doolaara haarawa kudhi. Doolaara haarawa tokko. Lama doolaara haarawa. Doolaara haarawa. Afaan illee jechuun laaleera. Doolaara haarawa. Sadii. Syaratni isaa takkattiin isii birrii biyyaa dhibba. Afurii. Okay. Qarshii meeqa? Tokko lama sadii afur dhibba afur. Ende seriously mu qabdaa barma. Maa akkana marte garuu kana kaati marte. Doolaara tokko. Doolaara 20. Doolaara 21. Doolaara 21 argadhe alhamdulillah maal godhare. Doolaara 21 fi waraqaa qullaa afur argadhe. Okay, ani paperii waraqaa qullaa okay tokko. Kanaan lama. Oda. Maami nakkenne. Okay. Tokko lama sadii afur doolaara 40. Okay, me. Allah gugurdaa guuratte ofiillee. Hai. Sadaqaa dhufeessa. $5. Doolaara 10 olii gal. Okay, yaa shanii isaanitti mul'ata. Bakka ishee afaan maanii yoonnaa hin qabu. Okay, 20. 20 soddoma argatte. Kun immoo tokko. 31 ani 21. Injifannoon xumuree jira jechuudha. Omaamiti. Carraa qabee. Kanaaf viidiyoo keenyarraa akka itti barattanii fi akka irraa bohaartan abdii qabna. Sababni viidiyoo kana dhiyeessineef immoo namni tokko waan dalagu keessatti hin milkaayaa fi hin milkaa'uu hin beeku. Argitee gufuuwwan hedduutu isa qunnamuu danda'a waan ta'eef hin milkaa'a ofitti amanee argitee ofitti amantummaan waan saniin argadha jedhee deema malee wanta argatu waan gaarii ta'aaf badaa ta'aa hin beeku jechuudha.
kanaaf akkuma argitan waraqaan amma adiinas keessa waraqaan duwwaan nu arganne kun silaa ka abdiin kutachiisuu danda'u fakkeenyaaf yeroo waraqaa adiin buutu hin argatu bakka idee abdii silaa kutachuu danda'u sababa abdii hin kutatini ofitti amantummaa ammallee tiraay gochuu qaba kufee ka'uu qaba waan jedhee irra deddeebi'ee waan yaalee waan san haganallee taatu xiqqaattullee waa argadheera jechuu kanaaf waan hojjennu keessatti hanutti illee kallattiin mul'atuu baatu yeroo maraa yoo kufnellee kaanee waan san gochuu qabna abdii kutachuu hin qabnu argitee wanta gaarii waan nuyi yaannatti bahuu dandeenya waan ta'eef yeroo maraayyuu waan hojjennu keessatti ofitti amantamummaa qabaachuu qabna isiniin jenna hanga qophii biraatiin walitti deebinutti turaa jecha viidiyoo keenya immoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa hanga dhumaallee ilaaluu hin dagatinaa warra hanga yoona ilaaltan galatoomaa isiniin jenna koomentii nu kennaa turtaniif galatoomaa isiniin jenna nu jajjabeessaa warri turtanillee galatoomaa isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.